TPLF yeroo waliigaltee Pretoria san meeshaa waraanaa hojiin alatti mootummaaf galii godhuus amma taankii waliigaltee diroonii gurguddaa qaban baaftee mul'isaa jiraachuu Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Jeneraal Baacaa Dabalee hime. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed oolmaa isaa guyyaa irraa magaalaa Baahir Daaritti taasiseen diinni buufata xiyyaaraa Baahir Daar irratti miidhaa dhaqqabsiisuu akka danda'u hime. Humni diinaa kun faannoo TPLF bal'ina oduutti dhiyeesse. Lolli guddaan mootummaa federaalaatii fi TPLF jidduutti kaafamuuf jiru qarqara dhumaarra gahee jiraachuu dhaabbanni nageenya Awurooppaa ibseeti jira. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan baratti sila dhaqqabu guyyaan irraa hagayya 6 bara 2026 kanneen amma isin dhageessifne hanga footootu Egeree Miidiyaatii amma bal'ina oduu isinitti himu. TPLF yeroo waliigaltee san meeshaa waraanaa hojiin ala ta'anii fi kan caccaban qofa mootummaaf galii godhe amma taankiiwwanii fi diroonii haarawaa gadi baasee mul'isaa jiraachuu Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Jeneraal Baacaa Dabalee dubbate. Yeroo saniis akka meeshaalee waraanaa galii osoo hin godhin dho'isanii hambisan mootummaan ni beeka ture garuu dirqisiisuu hin barbaanne ta'ullee garuu dirqisiisuudhaan yeroo san irraa fuudhuu ni danda'a ture kaje Jeneraal Baacaa Dabalee wanti sanii olii akka hin dhalanneef irra dabaramee jechuudhaan dubbate. Jeneraal Ambaasaadar Baacaa Dabalee ergaawwan kana dubbate afgaaffii BBC Afaan Amaaraa wajjin dhiyeenya kana taasisuu ta'u gaaffii deebiin Jeneraal Baacaa Dabalee BBC Afaan Amaaraa wajjin taasise suur sagaleen isaa kan gadi lakkifamne ta'u gara fuulduraatti kan lakkifamu ta'uudhaan yeroo ammaan tana Piroomoo haasawaa keessaa bahee mul'ate. Waa'ee hidhattoota waboo fi faannoo Jeneraal Baacaan dubbatee turuun ni yaadatama. Waa'ee hidhattoota faannoo Amaaraatii fi waboo laalchisee Jeneraal Baacaa Dabalee akkas jechuudhaan dubbate. እኔ ግልጽ የሆነ ነገር ልንገርህ 4 ኪሎ ሰው የለም ቢባል waan ifate tokkoon isinitti himuu barbaada. Faannoos ta'e waboon masaraa mootummaa kiiloo 4 duwwaadhaa homtuu keessa jiru koottaa seenaa osoo jaamanii hin dhufan dandeettiillee ittiin qaban jechuudhaan dubbachuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Gareewwan tun karaa ittiin dhufan akkasumallee kaayyoo ifate ittiin sosso'an qabaachuu qabu kan jee Jeneraal Baacaa Dabalee gareen tun garee kaayyoo ifate akka hin qabnes dubbate. Hidhattoonni kunneen gaaffii diinagdee yookaan rakkoo isaan qaban yoo jiraate mootummaa waliin mari'achuun furmaata barbaaduun akka danda'amu kan ibse Jeneraal Baacaan gaaffii uummataa deebisuun barbaachisaa ta'uu kaaseeti jira. Nageenyi filannoo jalqabaa ta'uu kan dubbate ambaasaaddarri kun yoo nagaan hin dhufne rakkoon isaa qaama tokko qofa osoo hin taane gara lamaanuu miidhuu akka danda'u akeeke. Kanuma wal qabate itti aanaan ajajaa raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Ababaw Taaddasaa humnoonni Itoophiyaa irratti weerara banuu barbaadan yeroo gabaabaa keessatti harka micciruun gara nagaatti fiduun akka danda'amu dubbate. Kanaan dura qondaaltonni waraana Itoophiyaa humnoonni gamtaa cimdoo uumuun Itoophiyaa irratti weerara banuu barbaadaniif akeekkachiisa cimaa kennaa turuun ni yaadatama. Kanuma wal qabate ajajaan olaanaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa waa'ee humnoota diinaa gamtaa cimdoo ጀሙ አከሲ ጁላን dubbate. ጠላቶቻችን ጽምዶ ብሎ መጥተዋል. Gamtaan diinota Itoophiyaa gamtaa majaaree madoon taane gamtaa durii qabee jirudha. Gamtaan kun diinota seenaa Itoophiyaa jaaraman Itoophiyaa galaana diimaa keessaa baasanii fi isaan immoo ergamtoota Masriiti. Masrii waliinis gaa'ila siyaasaa kan dhaabbatan bubbulanitti jiran jechuudhaan dubbatee turuun ni yaadatama. Humnoonni gamtaa waloo jaaruun Itoophiyaa weeraruuf deeman kunneen garee TPLF fi faannoo Eertiraa fi Suudaan ta'uun kan jaaraman hoggaa ta'u gamtaan kun Masrii irraa ergama fudhachuun kan dalagaman ta'uun ibsameeti jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa irraa hagayya 6 bara 2026 barii ganamaatti kaasee qondaaltota mootummaa federaalaa wajjin gara magaalaa Baahir Daar imaluudhaan Baahir Daaritti dubbii dubbateen yeroo wal dhabdeen uumamutti humni diinaa buufata xiyyaaraa magaalaa Baahir Daar irratti miidhaa dhaqqabsiisuu akka danda'u dubbate. Ministeerri muummee dubbii kana dubbate wayita TPLF gama kaabaatiin weerara bantee jirtu ta'uu ta'u humnoonni diinaa buufata xiyyaaraa Baahir Daar miidhuu danda'u kun humnoota kana jechuudhaan maqaa hin dubbanne. Ministeerri muummee daawwannaa isaa guyyaa irraa tanaan buufata xiyyaaraa Dajjaasmaach Balaay Zallaqaa eebbisuudhaan humni diinaa buufata xiyyaaraa kana miidhuu akka danda'u hubachiise. Terminaalli buufata xiyyaaraa Dajjaasmaach Balaay Zallaqaa jalqabarraa kaasee kan karoorfame odoo hin taane sababa diina tooftaa dulloomaa qabateen waan rukutameef ijoollee teenya gaddisiisuurra jennee buufata bareedaa fi badhaadhina fakkaatu ijaaruu dandeenya jechuudhaan dubbate. Ergaa fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaa Facebook irratti maxxanseedhaas Dr. Abiy akkasichuun dubbate. Buufanni xiyyaaraa kanaaf karra balalii ijoo Itoophiyaa keessaa tokko ta'ee fi milkaa'ina guddaa qabu jechuudhaan barreesse. Barreeffama kanarratti Dr. Abiy piroojeektiin tun terminaala ammayyaa caalaa hiikaa guddaa kan qabu jechuudhaan ibse. Qormaata yeroo dhiyoo asitti Baahir Daar mudatee booda xumuramuuf tajaajila terminaalaa kana eegaluun isaa cimina guddaa barbaachisaa jechuudhaan ibse. Terminaalli haaraan kun buufata xiyyaaraa bal'aa bu'uuraalee misoomaa sadarkaa olaanaa qaban daandii dhaqqabummaa fooyya'aa fi mijaa'ina ammayyaa akka ta'ellee hubachiise. Lolli TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti amma jalqabe kun lola guddaa ta'uu dhaabbileen addunyaa hedduun ragaa bahuu mul'isan. Dhaabni guyyaa TPLF fi mootummaa federaalaa waraana guddaa keessa seenuuf qarqara dhumaarra jiraachuu dhaabbanni nageenya Awurooppaa kan guyyaa lama dura Dr. Abiy TPLF waraqaa erguun lolli kun dafee akka dhaabbatu gaafate.
amma immoo lolli guddaan qaamota lamaan jidduutti kaafamuuf qarqara dhumaarra gahee jira jechuudhaan ibsa baase. Yeroo ammaa tana gamoonni lachuu qophii waraanaa taasisuun humna sochoosaa akka jiran dhaabbanni nageenyaa Awurooppaatii fi namoonni ijaan argan ibsanii jiraachuu gabaasaaleen adda addaa mirkaneessan. Akka gabaasaalee kanneenitti gamni lachuu qophii waraanaa olaanaa taasisaa kan jiran hoggaa ta'u kanaanis yeroo ammaa tana gama lixa Tigraayitti Affarii fi Amaaraa keessatti waraanni biraa ka'uu mala jechuun balaa waraanaa kun olaanaa ta'uun sodaatama. TPLF fi baatii eebila keessa bulchiinsi yeroo mootummaa federaalaatiin hundeeffame yeroo diiganitti caamsaarraa eegalee mindaan akka hin jirre hojjettoota naannichaatiif beeksisee turuun ni yaadatama. Haa ta'uuti malee mootummaan federaalaa mindaa hojjettoota mootummaa Tigraay baay'ata fayyaa barnootaa fi qonnaa naannichaa osoo addaan hin citin bulchiinsi TPLF fi Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu hoogganaa jiraachuu fi kun ammoo uummata dursa kennu waan ta'eef waan gaariidha jechuudhaan xiinxalli gaazexaa Horn of Review ibseeti jira. Haa ta'uuti malee yeroo ammaa tana dhaabni kun waraanaaf bakka olaanaa kennuudhaan lola guddaa kaasuuf qophiirra jiraachuu ibse. Balaan amma jiru walitti bu'iinsi kun hammaatee naannichi akka duraanitti jeeqame uummanni dhiibbaa hamaa keessa akka galus ibsiti jira. Rakkoon tun Tigraay qofa irratti osoo hin taane gara naannawa Afrikaa akkasumallee gaafa Afrikaa irratti dhiibbaa ji'oopolitikaa bal'aa qabaachuu akka danda'utu ibsame.